Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota chaanala Arrisaalaa Humanity Center guyyaa irraa kana sagantaa mata duree faana Arrisaalaa jedhuun keessummaa tokko qabadhee isin dhiyaatee jira. Kanaafuu hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Ayyee baga nagaan waamicha keenya kabajanii yeroo kabajanii istuudiyoo keenyatti nu argamtan baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Isinillee naafeeruu keessaniif galatooma baga nagaan nu eedanne. Ayyee kallattimaan gara sagantaa keenyaatti dabruun dura eessarraa akka dhuftan akkasuma maqaa keessan daawwattoota keenyaaf wal baraati walitti. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Egaa maqaan kiyya Hamzaa Sheessaaq Hussein jedhama. Kan ani itti dhaladhee guddadhillee asuma magaalaa Roobee kan ani irraa dhufellee magaalaa Roobeeti. Ayyee galatooma wal bartan jiree abdaddaa ammas kallattimaan gara gaafii kiyyaatti seena. Hamzaa Isaaq eessatti dhalatee akkasuma immoo eessatti guddate ka jedhu irraa kaanume. Akkuma jalqaba irratti sii kaase ani kan dhaladhe naannoo Oromiyaa magaalaa Roobee godina Baalee magaalaa Roobeeti. Ganda Baabiftuu keessatti kan ani dhaladhe akkasuma guddadhee sadarkaa kanallee gahe asuma magaalaa Mateen Roobee keessatti asumatti guddadhee. Akkasii hayyee galatooma. Hamzaan yeroo ijoollummaa isaatti maal keessa ture wantoota akkamii hojjetaa ture akkasuma immoo barnoota diinii yeroo umriin isaa hagamii jalqabe? Ani ijoollummaa kiyyatti maal keessa turte kan jedhuuf akkuma ijoollee kamuu anis taphataa ture. Taphoota islaa ijoolleedhaan wal qabatu hundaayyuu taphataatumaan dabarsee akkasuma xiyyeeffannaan garuu guddaan karaa barnoota diiniitiin illee osoo jiraatu akkasumas barumsas osoo jiraatu taphallee taphataatumaan turre akkasuma immoo qaraatii illee ni jirti. Qaraatii kan eegalle daa'imuma kiyyarraayi. Abbaan kiyya sheekallee waan ta'aniif sanuma keessa xiyyeeffannaa guddaa qaraatirraa waan goonee jirruuf qaraatii daa'imummaarraa eegalee qur'aana isaanumarratti eegalee isaanumarratti buusee qaraatii namni na qaraa'ise isaanuma jechuun danda'a guutuun guutuutti kitaabota garaagaraallee kan qara'e guutuun guutuutti isaanumarratti xumuree qaraatii gandaa yookiin kan ganda keessa dhaabatu tana keessa achitti qara'een beeku. Isaan waan qaraa'isaniif salafiyyatti illee waan qaraaneef wayita manatti illee isaanumarra qaraana wayita baaneetiin salafiyyaa deemnutti illee kilaasima isaanii yookaan faslima isaaniitti waan qaraanuuf isaanumarratti quraanas xumurree erga quraana xumurree boodallee erga irra deebinee boodallee kitaaballee isaanumarratti eegallee hanga silaa dandahame isaanumarratti eegnee jechuu barbaadeeti. Booda erga kara darsiin garagaraa masjidatti eegaluu eegalte darsii akkasii san hordofaa ture. Hayyee wanta ajaa'ibaati ati wanta namoota kaawwanirraa adda ta'e qabda akka namoota biroo qaraatii ganda keessatti qara'amtu yookiin bakka tokkotti ijoollee hiriyyaa wajjin walitti qabamanii qara'amsan osoo hin taane abbaa keetirraa manuma keetitti qaraatee achitti jammartee quraanas kattamtee jecha waan bareedan. Hayyee akkasumatti gara gaafii kiyyaatti aanutti yeroo dabru gama barnoota idileetiinoo yeroo kam jammartee bara kam jammartee eessatti jammarte? Tole gama barnoota idileetiinoo eessatti eegalte akkasuma hoo mana barumsa kamitti eegalte? Manni barumsaa akkaadaamii yookaan immoo idilee kanaan itti eegale asuma mana barnootaa madda olaabuuti sadarkaa tokkoffaa madda olaabuuti. Kutaa tokkorraa eegalee hanga kutaa 8 ministeerii jechuutti fudhadhee booda haaskuulii Roobeetti taree achi booda immoo diploomaa kiyya Rift Vaaliitti eegalee ammatti immoo sadarkaa digirii jalqaba waggaa 4ffaa kiyya yoo rabbi jedhee barana kan xumuru ta'a jechuudha. Inshaallah yoo rabbi jedhe in xumurtaa wal arguu jirra jennee abdadha. Gama barnootaa keessaa yeroo bahu immoo Arrisaalaa jamaa Arrisaalaa keessa miseensa taatee akkasuma wanta hedduu raawwataa akka turte odeeffannoo qaba. Mee gama jamaa Arrisaalaa akkamitti dhufte eenyu wajjin dhufte
akkamitti gara jamaa risaalaa kana dhufuu dandeetti? Jamaa risaalaa kana ani itti dhufe gaafuma dhufe akka inni jiru dhagahe. Jiraachuu isaallee gaafuma dhufe argee achi dura hanga tokko namoota muraasa 4-5 tahaniitiin bifa qaraatiitiin eegalte akka dhagahetti sanumarraa kara jamaatti gaafa fufu amiira bara sanii Mujaahid Sheekh Ahmad Buluugaa jedha. Amiira yeroo sanitti ana mana bahee salaata asraa irratti masjida seenaa jiru na argee na dubbisee gubbaa fooqii masjida Hamzaa kana gubbaa bahii naan jedhee qophiitu jira. Qophii shabaaba kara masjidaatti qabu jedhanii akka bifa haarawaan dhaabuudhaaf qophii santu jira. Qophii san irratti naaf ta'e inni dhufee ilaalee sagantaan baay'ee natti tole yeroo sanitti sagantaa shabaabaati daawaan garagaraa walloolleen akkas waan jiraniif sagantaa akkanaa kana qarallee waan hawwaa tureef inni argee guyyama san irraa gara risaalaa dhufe jechuudha. Hayyee osoo waa'ee risaalaa kana keessaa hin bahin ittuma deddeebina. Sagantaa gama risaalaatti qopheessaa turte keessaa sagantaa akkamiittu dassi jedhaa sagantaa akkamiittu naqsi gammachiisa yeroo sanitti? Sagantoota baay'ee qopheessaa turre akkuma hunduu beekumseen risaalaa gareedhaa waan qopheessinuuf guruupiin keenya Fidaakaa jedhama. Fidaakaa sagantaalee qopheessuu irratti waan hamilee qabnuuf kunillee waan wal mormuuf sirrimatti sagantaa bareedaa qopheessaa turre. Haa ta'u garuu keessatti sagantaan ani hin daganne sagantaa duraan yeroo jalqabaatiif namni walaloodhaan jamaa keessatti beekamu waan ture. Booda boleessa kiyya ture. Ammallee sadarkaa ammalatti boleessa kiyya walaloo akkasumatti itti walaloo kanarratti waa'ee tokkummaatii fi islaamummaa jechi tokkummaa fi islaamummaa jechi wal fakkeenyummaa isii irratti barreessee peejii takka qofa barreessan guyyaa sanitti sagantaa jamaa'ichaa irratti barreessee raayyaadhaan wal keessa barreesse yeroo sanitti raayyaa 15ffaa waa'ee tokkummaa dubbatu bakka sanii keessaa fudhataa kitaaba walaloodhaan wal keessa dubbise. Sagantaan sun hin jaalatamte bara 2008 ture. Walaloon sun hin jaalatame xiqqaadha waan ta'eef hin jaalatamillee raayyaadhaanillee akkeessee sagalee sirrima kooppii godhee waan qopheesseef baruma san sagantaan roobee musliim student jamaa kan jedhu kan maatirikii fi intiraansii hammateetiin masjidoota irratti godhamu qophaa'e. Jamaan martuu sagantaa fidee haa hirmaatu gulaalamee taraa kan jedhu irratti haasa'ame sagantaa san qabadhee akka dhaquuf bara sanittis amiirri waliigalaallee Mujaahid ture akka achi dhaqeetiin hirmaadhuuf naaf feeree qabadhee dhaqe sagantaa walaloo san jechaadha. Itti dabaleellee tolchii bareechisiiti sagantaa guddaadha waan ta'eef bifa qindaa'een qopheessinaan jedhe. Anis walaloo barreessuun anaaf laafaadha waan tureef raayyaa fi walaloo wal keessa makaa fidee hanga peejii 4-5 naannoo gahu hin barreesse hin dhaqee hin dorgome. Dorgomaa dhabe walaloo san irratti jecha hanga ammaa luukii san hin qaba. In jedhee sirrimatti bifa gaariidhaan nasimatanii in taree booda mootuu qophiin masjida Hamzaa irratti waan tureef achirratti qopheessee walaloon sun sadarkaa sanitti waan garaa nama nyaattuu fi akkas nama kakaas jedhee bifa sanii yaadee barreessee hin beeku. Ima barreessee malee garuu gaafa masjida irratti bahee barreessee dubbisu sana mootu namni baay'een booyaa ture. Walaloon an barreesse kana mara wannaa keessa nama galchiti waan walaloon sun hanga ammaatti na duraa baduu didde namoota gurguddaa maratu sheekota garagaraa tu waan akkasiiti walaloo saniif booye na ajaa'ibee hanga ammaatti walaloo san dagachuu dadhabee bifa seenaatiin illee kaayadhee ture akkasi sagantaan na irraanfanne walaloo san jechuu barbaade. Akkasitti bara san injifannoon galtee jecha walaloon mara keessaayyuu mo'attee galtee akkas. Egaa ammas waa'ee risaalaa keessaa osoo hin bahin ati nama dhaabbata risaalaa kana keessa ture jettee jirtaa bu'aan ati risaalaa humaanitii seentar irraa argatte maali? Akkasuma immoo osoo risaalaa humaanitii seentar kana keessatti argamuu baatte har'a eessa jirtaa maaltu ta'a jettee yaadda?
bu'aan ana risaalaa irraa argadhe waan guddaa lakkaa'amee waan dhumatu miti. Jalqaba irratti iddoo leenjiiti, iddoo beekamtiiti, iddoo waan itti dhabde itti argattudha. Beekumsa gargaraas ta'e, muuxannoo gargaraas ta'e bakka itti argattudha. Baay'ee tosii leenjifamee bahee sadarkaa gurguddaa argate. San keessaa nama dura dhaabattee konfidensii guutuudhaan, onnee guutuudhaan osoo hin muddamin, osoo hin hollatin haasahuudha, nama dura dhaabatuudha. Asirraa kanan horadhe asumatti leenjeeti. Tartiiba haasaa tartiibaa keessatti duraan nama dura dhaabattee haasawu osoo hin ta'in nama keessa teetteeyyuu yaada kennuudhaaf si rakkisa ture. Yaada bal'aa sammuu kee keessa yaaddee jecha ati jettu ammootu waan ergaan dabarsine wayii jetteetiniin bifa sababa konfidensii dhabuutiif jechaadha. San hundayyuu akkaataa hooggansaa tahee, akkaataa karoora waan wahii kaa'uu tahee, jaalalaa fi wal kabajuu, hojiilee akkaataa akkamiin akka itti oofan hundayyuu jamaa kanatu na barsiise. Bu'aan isarraa argadhe muraasa jedhee yoo kaase kana baay'een waan hin dubbatan. Akkasuma osoo kara jamaa kana dhufuu baadhee maal dhabdaa waan jedhuuf ammootu akkuma waan baay'ee argadhu san waan baay'ee dhabuu danda'a. Akkuma jalqaba irratti jedhe faayidaan sunniin guutuun hin dhabamu ture. Sadarkaan ati nama dura dhaabattee haasahuudha xiqqaataa deema. Konfidensii san guutuu iyyuu hin horattu. Akkaataa hooggansaa sagantaa gargaraa qopheessuu irratti bifa islaamumaatiin tahe, bifa kallattii biraatiin tahe waan sanniin guutuu hin dhabdu. Namni gaafa waan wahii shaakalu dandeettii ilmi namaa kamuu dandeettii waliin dhalate, dandeettii an qabu ati hin qabdu kaati qabdu an hin qabu. Dandeettii san baasee akka argadhuuf kan na godhe jamaa risaalaati waan ta'eef dandeettii sana mootu akka dhoksuuf osoo ay dhufuu baadhee dandeettii qabu san hin argu ture kanneen jechaadha. Hayyee guddaa galatoomii siin jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota qabaa sagantaan keenya ammas akkuma itti fufetti jira. Ammas gara gaafii kiyya itti aanutti yeroo si dabarsu yeroo miseensa turtetti yookiin ammoo korreerra turtetti akkasuma yeroo amiira turtetti wantoonni gurguddaan ati hojjetaa turte maali? Jamaa kana keessatti wanti hojjetamaa ture baay'ee kaasuu dhabdullee muraasa yoo kaasu jalqabaan karaa amiirummaatti yookiin immoo karaa koree ol aanaatti dhufuun duratti an koree daawaa irraa eegalee koree daawaa irratti seera jalqabaatiif namni karoora kaa'e koreedhaan keessaa koree daawaa keessaa namni jalqabaa karoora daawaa kaa'e ana eegasii ammootu koree mariirra ture akkasumas faayinaansii irrallee ture akkasuma ammootu karaa amiirummaallee dhufe supervaayizara illee ture bara hundaayyuu waan hojjetutu jira. Wanni hojjetu baay'eedha. Waan hojjetu keessaa qulqullina irratti karooran baasa. Wanni karoorri itti baasu hundinuu galma gahaa dhufa jechaadha. Wanni gurguddaan addatti an hojjedhu tokko hin jiru. Inni guddaan namni hojiin kan kee jajamuudhaaf namoonni si duuba jiran dirqama nama jaboo ta'uu qaban. Warrootumaan na duubaan jirantu jaboodha malee ani addatti wanni jamaa kana hojjedhee amzaan jamaa kana ol kaas jedhamu wanni akkasii hin jiru. Walumaan hojjennee wanta sadarkaa amma irra jiru kana geenye malee akkasitti wanti an hojjedhe hin jiru. Haa ta'u garuu karoora ati kaastee baasteetiniin jamaa'ichaaf keetti irratti wantoonni hojjetaman jira. Bara amiirummaa kiyya irratti wantoota akka ifaadhaan garaagaraa akka masjidaatitti imaamatu yeroo Ameerika tokko karaa aangoo dhufutti Ameerikaan waan haarawaan dhufaa maaliin dhuftaa jedhanii na gaafatanii turan. Gaafii guddaa ta'uu danda'a. Maaliif ciminni ati wanta tokko hojjechuudhaaf wanni guddaan faayinaansii qabaachuudha. San booda hojiin waan si laafuuf haa ta'u garuu kallattii hundaanuu waan ta'ee namoota biraallee gaafataa miseensa irraallee waan dandahameen funaana waan mul'atu tokko haa hojjennu jennee amiirota bara san waliin bultiin waliin ifaa naannoo ruknii afranirrayyuu galchineetiniin ji'a ramadaanaa irratti bifa gaarii ta'een kan namni dukkana sodaatu naannoon kun dukkanaaf ifeetiniin amma fakkeenya masjida Hamzaa irraa fudhatanii masjidoonni baay'een ifaa kana kan qabanidha.
akka fakkeenyaatti kana yoo kaas kaawwan hin gahaa jechuudha.